Yeroo ammaa kana hojiidhaaf dhiirris shamarranis kallattii gara biyya alaa deemuudhaaf COC barachuun dirqama jechuudha. Bakki isin itti barachuu dandeessan immoo fakkeenya Oromiyaa keessaa Amboo, Naqamtee, Jimmaa, Adaamaa, Finfinnee, Shaashamannee, Ciroo dabalatee ni jira jechuudha. Bakkeewwan kana COC kana immoo erga barattanii raawwattanii COC'n keessan onlaayinii isinii ta'uu fi onlaayinii isinii ta'uu dhiisuusaa akkaataa kamitti akka isin laallattaniin isinitti agarsiisa jechuudha. Bilbila keessaniin mana keessan teessanii koompitara keessanis ilaallachuu dandeessu jechuudha. Google Chrome seentanii hin bantu jechuudha. Erga Google Chrome seentanii bantanii iddoo sarchii irraa kanarratti Oromiyaa COC jettaniit barreessitu jechuudha. Erga barreessitanii ammas sarchi gootu jechuudha. Sanaan booda Oromiyaa COC kan jedhu akkaataa kanaan websaayitii isaanii isa sirriisinii fida jechuudha. Isinis kana ilaaltanii ookee irratti jechuudha. Erga bantanii eejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa kan jedhu kanadha jechuudha. Websaayitiin isaanii sirriin certificate confirmation kan jedhu sanarratti okeettanii isinii baasa jechuudha. Akkaataa kanaan certificate confirmation kan jedhu irraa isinii fida. San gagguutanii certificate nambarii keessan lakkoofsi waraqaan isin COC erga barattanii xumurtanii waraqaan isinii kennamu jira. Waraqaa san jala jira jechuudha. Lakkoofsi kun lakkoofsa isa kana hubattanii seeraan itti galchitu jechuudha. Bakka kaapitaalii isin gaafatutti kaapitaalidha. Bakka inni addaan siquttis immoo addaan siqsitanii bakka ismoolii isin gaafatutti ismoolii bakka lakkoofsi isin gaafatutti lakkoofsa isuma sirriidhaan waan achirra jiru waraqaa sanirra waan jiru otoo irraa hambisiin otoo ittiin dabaliin akkaataa kanaan erga itti galchisanii raawwattanii search gootu jechuudha. Egaa search gootanii isinii fida jechuudha. Maqaa keessan akkaataa kanaan isinii fida jechuudha. Akkuma isaan lakkoofsa COC keessanillee isinii fida jechuudha. Liiveelii sanillee isinii fida. Eessatti akka barattan guyyaa kam akka isinii kennamee fi guyyaa kam akka isinirra dhumullee akkaataa kanaan kan isinii baasu ta'a. Warra isinii hin galle yoo jiraate immoo lakkoofsi keenya baa'oo jala jira. Karaa san karaa telegiraamii isinii ilaaluu dandeenya jechuudha.